haqa warra keeshaan irrina qabu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abu Umar nama narra sablaadha khawaati kennu numa dhabe jeejeedu. Haqa warra uumamaan irrina qabu. Osuma isin jettu goote kennu. Dhimmi namaa, rakkoon namaa, dantaan namaa warra sammuu isaanii keessa. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya kan dhiiraa, kan dhalaa, kan fagoo, kan dhiyoodha, xiqqaa fi guddaa, firaa fi aalii, alaa manaa, muqaacitaan, maatii waatiin, nama sa'a hunda keessanuu qilleensarraan gaaraa fi laga lafaa sululaatii fi taanis qaxxaamurtee gara keessan akka geessu abdiin qaba. Salaamtaa isin daganne. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Qopheessaan qophii tanaa ana Baabeeliyaasi. Hirmaattonni qophii tana irratti hirmaatan ummata bebbeekamoo keessaa warra akka Sheekh Amin Ibroo, Sheekh Jamaal Haaji, isaan qofaa miti sheekota qofa osoo hin ta'in wallisaa Daawit Mukanninis keessa ni jira. Nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Mata dureen qophii teenyaa nama gargaaru jedha. Hawwanni kun yaadachiisa viidiyoo amma dura sheekotiin Sheekh Amin Ibrootii fi Sheekh Jamaal Haajiitiis qopheessan kan Daawit Mukannillee qopheessirraa fudhanneeti walitti qopheessinee gama keessan yaadachiisuudhaaf jechuudha. Ammas nu waliin turtii gaarii isiniin jedha. Namni gargaaramuu qabu akkamitti nama gargaara yookiin maaliin nama gargaara? Namni gargaaramuu qabu baay'ee hedduudha. Isaan keessaa muraasa yoo fudhannee fakkeenyaaf haadhaa fi abbaa kee, rahima kee, ollaa kee, yataamaa, manguddoo, nama dadhabaa yeroo jennu kan sammuun dadhabaa, kan qaamaan dadhabaa, nama dhibee garagaraa qabu, fakkeenyaaf qaama miidhamaa, qaroo dhabeessa, harka qalleessa, fayya dhabeessa, yataamaa, daa'ima, manguddoo fi kan kana fakkaatan. Kanarratti Sheekh Jamaal Haaji maal jaan dhageeffannee kan walitti deebinu ta'a jechaadha. Afaa oggoon ifisiin jennu nama fayya dhabaa jira, hiyyeessaa jira, ijoolleen maas abbaan qabne akkasuma maas dubartii abbaan manaa ilmaan irra dhiisee addunyaa irraa deemee faadhaa jira. Waalumma jarran gaha wayin siima nama musiibaan adda addaatti buutee jira, nama deemee kafalachuu dadhabee jira. Ati jarri ammaan tana maqaa loonii kana akkamiin gargaaramuu qaba? Nama gargaaruu yeroo jennu maaliin nama gargaara? Wanni nama gargaaruun baay'eedha. Fakkeenyaaf muraasa haa fudhannu. Waan qabnu, waanuma xiqqoo qabnu, waan xiqqoo qabnu yaadaan, beekumsaan, ilaalchaan, gaddaa fi gammachuu isaa waliin qooddachuu, waan xiqqoo qabnu kan nuuniif karaa agarsiisuun waan garagaraatiin namni gargaarama jechuudha. Sheekh Amin daawwannee walitti deebina ammaas. Sahabii tokko miskiina harkaa waan qabne malee harka qalleeyyiidha malee iimaanni isaa qalbii guutuudha. Umar bin Khattaab waa ergeef maallaqa diinaara 800 akka ta'u. Suuta lafa jalaa sossobiitti kenni jeen namtichaan bar irraa fuudhuu bar itti ergan duuba. Amir al-Mu'miniin mee maalin jiraatan akkamiin jiraatan maal qabdan garbuu sugut tokko mana keenya jira hoggaasan finne rabbiin kabiroo fide jeen namtichi sugut tokko garbuu yaa subhaanallah naafi'ati amma takkuma mataan xashluutaa yoo dubbiin akkas taate boo hoggutana ufiin haasoytee beeytu jennaan 800 kana umarii si erge jennaan irraa fuudheetuma inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abu Umar nama narra sablaadha khawaati kennu numa dhabe jeejeedu. Kan ofirraa eeguu qabnu haadha, abbaa ofii, rahima kee kan waan tokko ta'e ollaa, rahima kee, ollaa kee,
yatiima ollaa keetii yataamaa ollaa keetii kanaadhaa fi abbaa hin qabne jechuudha yeroo jennu kan musiibaan itti buute dhayxee laaltee dandeessu gargaartee dadhabdu yaadaan bira dhaabbachuu jajjabeessuu hamilee kannuu fi abshir jechuuniin kanneeniin nama gargaaruun ni danda'ama. Amantaa fedhee waa qabaatu namni kuni amantaa fedhe haa deeggaru namni kun ilaalamuu gargaaramuu nama musiibaan itti buute gargaaramuu jajjabeessuu abshir jechuuniin dirqama. Wallisaa Daawit Mukanneen dhaggeeffannee walitti deebina ammaas. Kan kee nama rakkoo keessaa baasu, nama bira dhaabachuu, nama jaallachuun kan kee irriba nagaa akka tarafatu si godha. Waan ofii kan kee hin qabaanne immoo hin godhin. Waanuma qabdu, waanuma dandeessu irraa yoo humna kee hin dandeenye rakkoo hin qabu. Garuu yoo qabaattee waan sirraa hafa ta'e wal bira dhaabachuun, wal gargaaruun, nama gaarii ta'uun, hammeenya ofirraa fageessuun sammuu keenya keessatti yeroo hunda haa jira. Walitti deebinee egaa dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufteetti jirti. Ammaan tana yeroo viidiyoo gabaabaa tokko kan miidiyaa sooshaal miidiyaa irraa miidiyaa hawaasaa irraa fudhanne tokkotu jira. Wanni kun laallee garaa dhaana godhe nama wanni kun hin rifachiisi yoo jiraate nama namummaa hin qabne nama namaaf hin rifanne nama haadha gargaaramtu tana ilaalee hin rifanne garaan daayisa hin jenne hangam takka hamaa akka ta'eef haa ilaalu. Viidiyoo tana daawwannee walitti deebina. waan baay'ee barra waan baay'ee ilaalla afaan fedhaa dubbatu viidiyoon kuni viidiyoo kanarraa hiikaa if danda'e qaba afaan fedhe namni fedhe afaranjiin fedhe arabni fedhe waniif ilaale waan irraa arku waan irraa baru qaba viidiyoo tanarraa jechaadha. Akkasiitii nama gargaaruun nama ollaa keetii yataamaa miskiina dhukkubsataa yataamaa qaroodha. Haqa warra keeshaan irrina qabu haqa warra uumamaan irrina qabu haqa warra hatta beekumsaan irrina qabu haqa du'afaa. Ma hedduudha kan gargaaramuu qabu jenneeti jira. Ollaa keetii keessattuu ollaa kee. Gaaf tokko
kanarratti waan takka yaadadhe gaaf tokko akaakoo kiyyaan waliin naaf wayii naaf himee ture. Akaakoon kiyya gaaf tokko akaakoon kiyya wayii naaf himee ture. Akkinaan jee ganama ganama mana kiyyaa baheen baadiyyatti gaa manneen wal bira ijaaramee jira. Mana kiyyaa baheetiin ganda kana tulluurra bahee yookaan uudarra bahee gad daawwadhaa jedhe. Maaliif daawwattaan jeen mana ibiddirra aaruu fi kan aarreen ilaalaa jedhe. Kan ibiddirra aaru akkamii kan ibiddirra hin aarre akkamii jennaan kan ibiddirra aaru nama nyaata godhachaa jiru kan ibiddi irraa hin aarre namni kun maal tahee nyaata waan godhatu dhabee qismii dhabee midhaan dhabee moo maali jeetiin qoradhee yoon ibi kan dhabee akka gargaaramu yookaan an gargaaruu danda'us akka gargaaramu taasisuudhaafiin gabbee eenyutu ibidda aarfachuu jiraa fi kan laalaa jee durgaa manni mana citaati. Mana citaadhaa nyaata manuma san keessa godhatanii inni aara ugaa aaree ibiddi aarri wanta keessaan baha. Citaa keessaan baha nama mana nyaata godhachuu jiruu fi kan sanumaan hin beeka kan joonaan ta'e jechuudha. Kaa mana nabii keessatti ibiddi hin qabsiifamne jette ture. Baatii sadi. Yaa haboo maalumaan jiraattan jette. Timiraa fi bishaanii jette. Jiruun isaanii kuftee rabbi biratti. Namni jarri sun takkaa farfamuu dhiise. Namni maallaqaan farfama. Aangoon farfama. Imaanaan farfama namni. Ilaa aduu irraa jaruma san zakkarra humaa ida'uu dadhabne isaanuma faarsuu malee. Dubbii san dubbii Umar bin Khattaab radiyallahu anhuudhaa isa na yaadachiiste. Inni gaafa bulchiinsa isaa ganda keessa deemeeti namni maal ja'a namni maalirra jira jedhee nama qoratu ture jechuudha. Dubbiin akaakoo kiyyaa sanis akkasiiti waan san na yaadachiiste. Mee ammaas viidiyoo tana daawwannee walitti deebina. Warra garaadhaaf jiraatudha. Warra namummaan keessa hin jiraanne, warra walii gadduun keessa hin jiraanne, bitaaf mirgaa warra ilaaluu hin dandeenye. Har'a guyyaa har'aa malee dhimmi namaa, rakkoon namaa, dantaan namaa warra sammuu isaanii keessa hin jirredha warra akkasii kun. Isaan kun baay'ee uummata adagamoota dangerous warra ta'anidha. Wajjiniin jiraachuudhaafis sabummaa waliin qabaatanii waliin jiraachuudhaafis rakkisa. Maaliif guyyaa rakkoon tokko dhufe warri nama ganu warra akkasii kanadha. Because garaa isaanii malee waliin qooddatanii nama wajjiniin jiraachuu wanta jedhamu tokko rabbiin isaan keessatti dhumne warra akkasii kana. Walitti deebineeti jirra gaa. Dur namni namummaa kabaja. Amma garuu namummaa nama ta'uu kabajuun akka dhiifamaa dhuftee akkatti natti fakkaata. Fakkeenyaaf yoo fudhanne amma garuu dureessa beekamaa jabaa warra abaluu kan jedhamuun kabajama jechuudha. Kanarratti Sheekh Jamaal Haajii dhageeffannee walitti haa deebinu. Asumatti tokko abbaa qabeenyaa tahee yookaan beekamaa tahee yookaan jabaa tahee yoon fi diifamni isa qabe bar abaluu tokko laalla gandi salaam alaikum bar diifafa qabe guyyuma tokko gadi hin bayini bar haajini dhukkube bar maarreen dhukkube waan hin si himuun qabtu. Asumatti tokko immoo guyyaa inni du'e dhagayama yaabbaleessu. Namuu if moggaa laalladhu milladhu meeyitaa isaa fidan. Dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya kan dhiiraa kan dhalaa kan hordofaa jirtan hundinuu wanni kun waan gaariidha jeetiin itti yaadee qopheessee isinii qopheessaa jira. Ammallee qophiin teenya akkuma itti fuftetti jirti. Ilmi namaa namoota dadda'iif harka qalleessa qaama miidhamaa qaroo dhabeessa dhukkubsataa kophaa jiraataa kan biyyaa bahee kan jiru ija tuffiitiin kan ilaalamu nama callisaa kophaa jiraataa kan biyya isaatii bahee biyya namaa jiru ija tuffiitiin dhukkubsa kan nama dhukkubsatu dhukkuba rabbiin nama fida dhukkubsataa ija tuffiitiin kan ilaalan jiru. Amantiin akkam jetti? Sheekh Jamaal Haajii, Sheekh Amin Ibroo, artistii beekamaa Daawit Mokonnin isaan sadeenuu tartiibaan dhageeffannee walitti deebina. Rabbiin kan keessi barsiise irraa na barsiisi jeen. Yeroo kana gurguddaa Qureeshiidhaati wajji taa'uudha jira. Warra gartee nuti gartee miskiinaa wajjiniin hin teenyu. Ummata gartee nun geenye warra sadarkaan qabne wajjiniin hin teenyu warra nun madaallee wajjin hin teenyu joob kana wajji jira. Silaan ifi xiqqoo narraa booda'aanee ji'ee fuula wali guuree ji'e. Rabbiin sanirra zigaalee
عبس وتولى أن جاءه الأعمى جاء ربي سبحانه وتعالى قبل تغي يا محمد سببا بلشتلو في جتشاف ولا ولا غوريزا أتي مالي بيت يا إرجما يا محمد إنسان سان غرفة ما يندا بني إنه غرفة مودام ملابر warri reefu lakkoofne sun yoo dhukkubsate yoo musiibaan irra geesse yoo namni irraa du'e yoo cidha qabaate nama muraasaatu itti dhufu kanarratti kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. ترى صدقان على جنان أتي خنتودا سيفا ياقبو خلبون تزوري خنا نمهوتو جنتو خدتي بولولتو سلا بكتا كنا أشوفا سلا وان تكون الرا أشوفا كنا وكلامي وسمع يسين جتو تشيك غوتي خنوت تشيك نما جابر تشير dhimmi namaa rakkoon namaa dantaan namaa warra sammuu isaanii keessa. Waanu masaa waan bakka bu'aanu godhe goo horii sanirraa naalii qeessii hojii hormuuf fi sibira qaale hatti si wakkale. Irraa bareeda jedhanii ofirratti murteessanii waan godhan bakka buusii fi waan adda addaa kun jirutti yookiin gaafa nama tokko buusii buusa gaafa jedhamu ana jedhee harka baasa ana korma keessa anatu godha jedhee waan kiisiidhaa qabu dafii nama kennu. Achi wada gamanatti galee maaluma ta'eetanii waan akkasii kana godhee maaluma na jirjiirsee warra jedhee warra gaabbudha warra akkasii kun waanuma namni godhe akkeessuu waan namni qabu sanatu isaanii. Ammas viidiyoo kana daawwanneeti walitti deebinaati isaa wajjin turtii gaarii. bakka buusii fi waan adda addaa kun jirutti yookiin gaafa nama tokko buusii buusa gaafa jedhamu ana jedhee harka baasa ana korma keessa anatu godha jedhee waan kiisiidhaa qabu dafii nama kennu. Achi wada gamanatti viidiyoo kana daawwannee kan walitti deebinu. Rabbumaan nu xilee guyyaa san ciqilee keessa nu dhawee ba'aa firra fuune hinjiin tuuba hinjiin akkana nu manjiin hagaraatu aboo ormi waan nu goggodhe hin beeynu hinjiin akkas ta'u. Nama jabaa biratti ol kaa'ate hagalata beeku bira jira horiin kan kee. Waan kiisiidhaa qabu dafii nama kennu. Achi wada gamanatti galee maaluma ta'eetanii waan akkasii kana godhee maaluma na jirjiirsee warra jedhee warra gaabbudha warra akkasii kun waanuma namni godhe akkeessuu waan namni qabu sanatu isaanitti. Dhufe biyya tana keessatti hin miidhamne kotta haa walii kakannuu jedhanii walii galtee godhanii dhaaba jaaran. Dhaaba isaanii maqaa maal baasanii beektaa? Hilful fuduul. Wattoon isin jirtan mana rabbii bira. Namni alaalaa dhufee asitti tumamuun nu keessatti maqaa keenya mikaa irraa fuunaaf jedhanii dhaqanii Aasib ibn Waa'il kan waan namaa jedhanii irraa fuudhanii waan wallaansaallee irraa fuudhanii fi gali jedhaniin. Achumarra dhaabbatanii manguddoo waliin yaamanii makka keessa walitti dhufanii akka waliin eega namni halaalaa yoo ni dhufe biyya tana keessatti hin miidhamne kotta haa walii kakannuu jedhanii walii galtee godhanii dhaaba jaaran. Dhaaba isaanii maqaa maal baasanii beektaa? Hilful fuduul. Yaadaan qabeenyaan fuula bareedaan bira dhaabbachuun dirqama rabbiin ilma namaa irra kaa'e ta'ee osoo jiruu ilmi namaa akka nama hin agarreetti hin dhageenyetti ta'uun itti fufeeti jira. Yoonii fi kana kan gootu ta'ee dura sammuu keetiitu boqonnaa argata. Jaalala namaa fi rabbii argatta, fayyaa fi umrii barakaa qabdu argatta. Haadhaa fi abbaa kee, ollaa kee, rahima kee, yataamaa hunda isaaniitu nama dhukkubsataa, nama dadhabaa gargaaruun dirqama ilma namaati.
warra akka isaanii eeggatu warra akka rabbiin nurra kaayaan eeggatu rabbiin waa godhu sodaa rabbiitii fi jaalala rasuulaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallamiin nuuf haa kennu addunyaa fi akhiratti jiruu ganda lamaanii nu haa milkeessu hamtuu isinirraa haa qabu waan feetan harkaddaa nagayaan jiraadhaa horaa bulaa deebanaa nagayatti amma qophii biraatiif walitti dhufnutti آمين 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 آمين